Akkanatti siqannee isheen arraa kaastee jechaadha na dhaggeeffadhu. Arraa kaastee. Na dhaggeeffadhu anna. Maasiin dhaggeeffadhu bakka maasiin dhaggeeffadhu waa tokko kan Ushkaa sagalee qaba kan Siitu na eeggisiisaa jira mana eeggisiisinii. Nan viidiyoo ija kiyyaan ilaaleen jira kan sirraa hin eegamne kan baay'ee nama jibbisiisuu jechaadha sii galee miti. Soba miti kun siitu sobduudha. Annan dhiifne yaadni kee hoggayyuu yaadaan si faana badaa. Annan dhiifne yaadni kee hoggayyuu yaadaan si faana badaa. Angoodaan isa seenaa natti taate si dhabuun garaan jaalatee gowwaa hin fayyisu soosobuu. Garaan jaalatee gowwaa hin fayyisu soosobuu. Natti laaliin jaalalateeti waan amiitee. Argaa bortuftaa osoon dheedhuu natti dhiitee. Fuula mana koota kan tufamee si eegu. Dhumi ati na dhaggeeffatu si galu. Bagaan jijjiirame situ akkan jijjiiramu na godhe isheen jireenya koo olii gadi maktee fixxee jechaadhaati ishee. An garuu sirriitti as jaalladhee jaalala dhugaa siif qabaa ture. Ati garuu natti taphatte jechaadha baay'istee natti taphatte. Iyyisiisinis natti siqatiin. Namni jiru. Namni jira maafin maal si gashisu maayyee. Baga iddoo dhufanii si'aatu manushee amma narraa deemi bakka. Ini bakka nama raachine amma nama raachaa jirtaa barati. Anuma dheegi anuma dha. Uumaa tokko akka siqanii bakka nan qabisiisa ejjannaa na jalaa dhaggeeffadhu. Maal na qabdati? Viidiyoos argeera footoonis naaf ergamee footoos argadheen jira. Mucaan kees baay'ee bareeda suma fakkaataa jechaadha. Kanaafuu amma na bira. Akkasuma hin bakka. Suma fakkaatee dhuguma koon jedhe kaa. Dhageessisuma fakkaata bakka mucuma kee guddifadhu bakka naanna dhiisii jireenya kiyyan jeeqnii si dhiiseen amma xiqqootti bichaan si narraa oofsishi sirraan deema dhageesse miti ammoo dhufti maaltu si gashuusa jireenya kiyya hin jeeqin mana baqadhee dhufees asiis immoo amma cirra. Soora onnee kootii filatamtuu koo dawaa jaalalaa qalbiitii si filadhee jaalalaan natti hin boonimmee ati. Jaalala dhugaa qaba nanu si jaaladhee anka biraa waan baru kan koo ta'e malee. Jaalala dhugaa qaba nanu si jaaladhee anka biraa waan baru kan koo ta'e malee. Erga guyyaa wal barreeti iftuu ta'oo anaaf dawaadhaati. Mina hilii jaalalaanu nan dagatiin nu wal dagachuu hin qabnu. Onnee kan koo keessa. Akka murteessitoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtu. Galata Rabbii as keenya jirra. Akkuma beekamu anaaf hennichuun sababa ijoollee sannii agartanii jirtanii faradaan taanee wanna hin yaadamne wanna hin fakkaanne uumanii khalaqanii fakkeessanii viidiyoo arginaa jettee footoo argaa jettee amma akka kiyyatti wanni sun cuftinu waan hin jirre dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota kiyya waan sirraa dhoosuu takka hin qabu waan hin jirre narra kaanii ammoo footoonis idiisiidhaan akka hundi ta'uu danda'a viidiyoolleen idiisiidhaan AI jira. Waa hedduu takkaa jira wantoonni waa fakkeessan jechuun ammaan kana keessatti garuu isiin osoo hin hubatiin ani jechuun na darbitee deemte jechuudha osoo nan jaaladhu lubburraa ammaan tana mana isaanii dhaqeetiin ani walumaa galatti wanta isin jechuudha mana isaanii dhaqeetiin mana isaaniitti isin jirtu deemtee jirti naannoo kana kanaa dhaqeenaan jaaniiti asiin dhaqanii aljan jechuudha amma laa dhufeetiin as jala jira as gubba jirti naan jaanii. Bakka maal jeetiin maanii hannichoo dhugaa onni irraa hin jaaladdaa. Haa ta'u garuu faradduun hinaaftuun jaalatii yaaftisii agartee gargar nu baaste. Haa ta'u immoo garuu ani murtiin kun eessaa akkana ta'e hin beeku garuu. Murtiin kun yoo Rabbi kiyya irraa natti dhufe waan an godhu hin qabu. Siif hannaa waan argatan yoo jee Rabbiin
waan hin galuun qabu. Je'amini rabbii qiyaa yoo sakaana dhoofte murtiin tuni didu'ani je'amini ergana ganti namni mubakka yaada gara Rabbii jira dhabuus fira neefannu sammana nagaatti kaawwatamna akutattu goona geetti qalbiin sifaa Ifa manaa godhaa. Miira keessaan galee ifa manaa godhaa. Kaameraallee qabadhee dhufuun qabu ture ammaas waan hin beekneef iddoo kanaa namaan na gachalchee dhufee kaameraallee qabadhee dhufuun qabu ture. Haa ta'u immoo garuu wanta uumu waan hin beekamneef saniif jedheetiin kaameraa qabadhee dhufee bakka waan uumamu hin beeku waaniin. As gubbaa jirti naan jedhanii ol boos sodaadhee dhiiroo maal naan jetti bakka nani isaa jirti annichoon irra bilbilaanis ani uummata akka bakka dubbachuudhaaf illee yeroo naaf hin gannetu jechuudha. Harkaatiin barbaadu narratti hin bilbilini bikkaan amboon bahini naan jechaa jirti. Garuu nama wal jaalatu dhugaa wal jaalatu inni irraa wal jaalatu gaafa akkana godhanii adda baasan angaruu tanin beeku tanii isinillee kubana qabaachuu qabdu wallahi iji naafi hannaan adda baana taanaan jireenya kiyya laayixee jireenya kiyya michoon kun balleessitee nagaan akkan jiraanne bichaa aniif hin beekan maisisan jireenya kiyya balleessitee isii balleessitiin achi booda bakka abaduu miti fedhu adabamu asirraa okay amma hundaafuu isin hordofaa nooji jiraadhaadha waan narra ga'us Rabbi na cinaa jiraatu lubbuun isa jettee asirratti ol ba'u gaafa namni tokko onni irraa wal jaalatee bikka waliif kennee yeroo waliif kennee jaalamee utuu keessa jiru namni kana dhufee adda nama diiguun silaa hannichoon yeroo waan kana godhan naa hubaddoon jeen hubachuu diddeeti fakkeessanii viidiyoo fi footoo itti fidan itti fakkeessan jechuudha. San fudhattee na garagaltee jechuudha. Rabbi naa gargaaru waan hin godhu qabu na hordofamee isin waan silaa asirraan hojjetamuu hin qabneen viidiyoo raawwamuu hin qabne asirraan isiniif gadhiisaa jira jechuudha. Laayifii kiyya kan dhugaa silaa kun waan gadhiifamuu qabu miti as gubbatti garuu waan jalqabarraa na hordofaa turtaniif wanni fedhee haa ta'u jettee isin waraabaa ture. Isin waraabaa ture haga ammaatti silaama sadarkaa ammaan tana irratti waa kaameraa bikka ol qaban hin jirru. Garuu nu hordofaa jirtanii nuuf rakkachaa jirtanii baay'ee na rakkachaa jirtanii illee naaf isii jidduutti koomantiidhaan waan taatan nu beeksisachaa jirtanii isin illee nuuf rakkachaa jirtanii wallaahi hordoftoota keenya akka narra qabdan rakkoon teessan koomantii teessan natti agarsiisa. Kanaafuu viidiyoo kana kan isin waraabuuf dirqameef waa irra geessan nu agarsiisaadha nu beeksisaadha jettaniiti koomantii irratti barreessaa turtan jechuudha. Viidiyoo kan gadi isin jidduu baanan. Kanaafuu saniifin isin dhufee chaanaala kana immoo warri haaraa taatan subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaadha. Ittiin ol ba'an jechuudha nu hordofaa. Waqaan uumamni kemaa fasin mararre yaa Rabbi qiyyaa'ee yoo sirraanatti dhufte murtiin tuni hindi du'anii jee amiini jee amiini. Ay simichi asbaate jirti. Na agartii laata. Haana nattis dhufte soottu eessa deemte dhiira? Hordoftoota keenya dhufu jirti isiidha eessa deemti? Bikkatti deemtu hin beekne? I don't know. Yaa Rabbi. Mee gabboyetiin eegan. Bikkatti deemtu hin beekne gatiin bu'a.
Walitti dhaabbadee egaa. Hanna. Maal bravo. Maal jechuus iftiin. Hanna. Nadhiisi siin jedhe sitti beekture si baqatna as dhufee bara. Dhageenya. Si baqadheen as dhufeemti maal gochuu jireenya keenya ammas jeeqaartaa bara. Jireenya kiyya na duraa jeeqaa jirta. Naa kee dhufi siin hin jenne si baqadheetani kan mana waan ati dhuftuu fedheetan as si dhokadheetaa jira. Maaf na jeeqxa. Annichoo. Humaa siin dhaga'u siin jedhe. Akkaan si jaalladhu beektu. Dhimma keeti baqaa modhiis. Dhaabbadhu hammaan mirgeeffaa. Maaliin si dhaggeeffadha siin dhaggeeffadhu siin jedhe nan ejjisiisin ammas bira. Wanta kan siin bicha. Maalatti deemachi bira deemaa irraa mola gadhiisin hin qabu. Hanna akkaan si jaalladhu beektu. Hanni. Umaaleen jaanti. Kasi jaalladhaan jira. Umaasin dhaggeeffadhu si baqadheetan dhufee na dhiise amma nan ejjisiisin namni jira. Hanna. Hanna ta'e. Naan qaqqabin bakka sitti meen jira waliin haasofnee jirramti. Bakka amma nan ejjisiisin bakka amma nan dhukkubaa jira waan ta'eef si baqacha mana dhufteetteedhanii kanaaf si baqadhee mana dhiisee tan ba'e amma immoo eenyu sitti mee naan dhufte as. Haniyyee ani godaatti seentu bikkaatti seentu siilaan seena. Umaa tokko si dhaggeeffadhu bakka kana booda. Maal waliin jennaan. Bakka umaa si dhaggeeffadhu na dhiise. Jaanii fi jettee namaa wanta namni ijoo ilaaltee. Jettee namaa miti kun ijaan tokkoffaa ijaan argin jira lammaffaa immoo waan badii guddaa balleessitee jirta sobduudha bakka na sobdee jirta ani immoo sitti meen jira bara jireenya kiyya keessatti jechaadha soba kan hin jaallanne beektati sitti meen jira atis beekta dursiteetu natti himte ta'ee ani waa tokko si hojii waliin loluun ture jechaadha amma garuu nagaa bakka waan kee na jibbisiiseera bakka atis na jibbisiistee jirta wanta akkasii nama dalaguu wajjin jiraachuun barbaadu kanaafuu dhuftee nan jeeqin bakka jireenya kiyya hin jeeqin bakka ani ittiin jiraadha. Maaf dhuftee na jeeqxa sii fedhee biyyaa ba'u biyyaa kan ba'u barbaadde. Biyyaa ba'u. Maaliif si deema kanatti osoo jibba kee qabaadde ani takka eegansi. In deemin bakka mana dhiisina irraa afaan jiraadhu siin jedheen jira. Hannaatu irrii barkachaa jiru bara afaan jiru bara. Amma dhukkubsachaa jira na dhiisi bakka ittiin dhukkubsadha dhukkuba kiyya ittiin dhukkubsiifadha bakka si bakka mana dhiisee as dhufeemti jiraachuun danda'u ammaaf nan dhiistu. Haniyyee wanta kana dhaggeeffadhu. Umaa sin dhaggeeffadhu bakka waa tokko sin dhaggeeffadhu amma yoonaatti si dhaggeeffadheen akkas ta'e jechaadha ati sobduudha bakka shi baay'istee sobduudha tokkoffaa ija kiyyaan argee jira lammaffaan sobdee. Hannaani fakkeesse dhiitiidha akkas godhe dhiitii fakkeesse. Aradhiis malee wanta akkasiin jiru na bira. Hannaa ansi jaalladha akkaan onni irra si yaalnu beekta wanta sin jijjiiru hin qabu rakkoo fi balloo kiyyaa ati jechuun ana miskiinummaa kiyyaa wajjin waa hunda kiyyaa wajjin na jaalattee na maratattee. Ati kun siif hin galu dursiteetu natti himteetta ta'e irra deddeebi'ee si gaafadheen ture jechaadha. Ati garuu natti himne. Kanaafuu amma nan caqacaqe bakka. Karaa kiyya duraa siqi bakka ittiin deemaa si bakka ani dhufee miti. Osee bakka osee dadhabee qasadhee gaafa naasa'uu isaatti siif hin galu. Dhufanii sagalee. Dhufanu na dhiisi bakka amma kan iyyuu nan godhin ishee. Inni tamma yoo naana dhukkubsitee siin ga'uu narraa deemachi gadi siqadhu naanaasa. Nan qabin bakka nan qabin waa tokko kanatti siqanni. Hannaa taa'e immoo. Natti siqatini. Haniyyee jaalatteetti naaf qabdu hin qaruma. Uumaa. Jaalli hin qaruma dhumate. Jaalleetti naaf qabdu hin qaruma dhumate. Bakka ati siif hin galu jaalallechaadha. Waan na sobdeef baay'ee si jibbeen jira maaf na sobdati. Maal si sobeenna? Na sobdee jirta bakka. Maali si sobi? Viidiyoo ija kiyyaan argeen jira waan hin taane waan sirraan eegamneen argee jira. Tokkoffaa mucaa qabda miti mucaa qabdati bakka. Mucaa kee qophee deemii guddisi. Mucaa qabda miti amma nan hin geessisin amma sitti nan hin geessisin namni jira jechaadha. Dhaqee mucaa waan guddaati balleessite immoo mucaadhaan deemnarraa jechuu kee egaa. Hanna ofiin ajjeessa kanaachi of ajjeesu. Maafu fajjeesta mucaa keetiif jiraadhu. Maafu fajjeesta ana dhiisi. Mucaa hamaan qaban. Dhiis malee ija kiyyaan argee bar waan hedduun argee bar wanta sirraan eegamne ani komaa siifi koo waan akka takaraakaraa ture garuu ija kiyyaan argee waan sirraan eegamne jechaadha. Dhageessa miti kanaafuu amma jireenya kiyya jeeqaa jirta bakka. Anaa salaamiidhaan taa'aa jiru dhukkuba kiyya dhukkubsiifachaa jiru garuu dhukkubsiifachuu hin dandeenye dhukkuba kiyya. Maaf dhuftee na jeeqxati. Mana baqadhee deemu amma immoo biyya baqadhee deemuu sirraa deemuu. Nan dhiisu taanaan sirraa nan deemaa jechaadha. Nan deema shi kanaafuu na dhiise amma karaa na dabarsi bakka. Hannaati yaani. An na dhaggeeffadhu. An gaafa achi na darbitee kutte gaafas erga aduu guyya saniitii dachiin kun natti dukkanaa'ee halkanii fi guyyaa adda wallaalee rafeen beeku ija kiyya kanaan. Okay osoon booyuu imimmaan fixadhe. Maaliif yoo jettee atis na jaalatta.
ani sin jaaladha garuu jettee fi ja'anii nama sobanii naaf kun sobami anani gisiisin kun sobamiti ammas asbiratti sitti maa jira sobamiti kuni sobaniti ijaan argeera bakka ani ija kiyya nama bakka maamachuu danda'u ija kiyya na amana hannaatu fakkeessu dandeenya amanan dhukkubsi bakka sitti na dhukkubaa jira rabbee dhiitiin irraa deemi bakka ansin barbaadu siin jedhe miti dhageessoo ati deema si bakka deemi si bakka dheetanas dhufe atis dhuftee cirraashas na bira dhuftaa hannaatu anaas dhiisuun jiraatu osoo dijjitan agarsiin si wajjin gasee dhiisi bakka na dhiisi adara rabbii na dhiisi ittiin jiraadha akkam si dhiisi Sasiman jiruber. Ise hunda dhiisee taa'ee laas dhuftee garuu eenyu kan si fidees akkamiin barte akkas jaas jiraachuu mana dhaqee manaa si dhabee namoonni gaafadhee namni na fidee eenyudha kan sitti hime na fidee ati maan si bikka fite si dhufa na dhaggeeffadhu annaatu waan takka si gaafadha. Nagadhiisi shi bakka nagadhiisi nan qabinii si taariin jiraatii as biratti amma nan ijjisiisi nan qabin bakka na duran deeminii karaa kiyya irraan gooriin bakka ittiin deemaan. Akkamittiin karaa kee firgoruu hin dandeenye jechuudha. Keessa onni kooti mana ijaarrattee furtuu onni keetu sitti harka qabaa bara. Anna akka akkas taate ni dagatte waadaa jaalala akka waliif kennu sani ni dagatte. Na dhiisi bakka akka tamma akkati na dhiistuun barbaada jechaadha. Anaafati walii wajjin ta'uu hin qabnu mucaa kee bira dhaqee amma. Mucaa maaliin qabu mucaa naan jiita. Guddisi bakka dhaqee mucaa kee guddisi. Sobaadha. Soba miti ija kiyyaan argee bara. Viidiyoo ija kiyyaan argeen jira wasa waan sirraan eegamne. Situ sobni sidha. Sobaa firgoo ta'u. Situ sobaa jechaadha jedhu soban. Ammas biratti nan ijjisiise. Annichoo ta'u. Umaa tokko iyyuu sin dhaga'u bakka. Umaa yoo akkanatti bika iyyuu sin dhaga'u jechaadha. Maaf garaana jabaata akkana dilaka. Bagan sitti jabaadhe kasiita akkan sitti garaasti jabaadhu na gochaa jira jechaadha. Sii galee miti. Onni kee keessa na baaste. Bikkan akkan itti san. Onni kee keessa na baaste. Akkamiin dandeessee na baaste. Bakka baay'ee sitti haareen jira na dhiisi bakka amma na dhiisi ishee amma na caqaqqabe. Yaadaas dhufu. Maana dhiisuu hin dandeessu ati maaf na qaqqabda na dura hin deemini siin jedhee bara. Maaltu na dawwal isaati kan? Kaasiif maaf irratti cun ishee sii bilbilaa hara mucaa kee bira kottu siin jettee jecha. Hanna saayiba kiyyaa. Dhiis malee amma yoomitti na guyyoomsaa jiraatan. Saayiba kiyyaa. Kana booda namni si guyyoomuu jiru jechaadha sii galee. Hanna bilis na dhaggeeffadhu. Amma yoo naas dhaggeeffadheera kana booda si dhaggeeffadhu kana booda waanuma si dhaggeeffadhu hin qabu bakka. Dhuftee na jeeqin jireenya kiyyanti jiraadha. Baay'ee na jeeqaa jirta. Mana gadhiisee bee miti as. Mana as dhufe eenyu kan sitti agarsiise ana as jiru. Bakka na dhiisuu hin dandeessu. Akkamiin si dhiisan? Na dhiisi bakka dhaqee mucaa kee guddifadhu bakka tamma mucaa kee yaadni kee akka jiru mucaa kee bira ta'uu qaba na bira. Mucaan qabu annaa ta'e. Mucaa kamiin qaban? Mucaa kamiin qaban? Wanta soba namni dhugaa godhatta? Mucaa kana viidiyoo ko ija kiyya amanuun qabu ija kiyya argeen jira bar. Hannichoo iliitiidhaan fakkeessu dandeenya. Iliitiidhaan fakkeessu. Insobinaan kana booda sin amanuu. Waa iliitiin jalliin beeka. Fakkeessu. Dhimma keeti bakka waa tokko iyyuu si amanuu hin danda'u. Deemaa tamma sitti mee bakka. Dhuftee jireenya kiyya hin jeeqin bakka na jeeqaa jirtaa jechaadha. Na dhiisuu hin dandeessu ati. Na dhiisi bakka andee na dhiisi. Nan iyyisiisin as biratti namni achi as jira. Umaanaaf hin kakatin. Kakkini kee sobaadha jechaadha. Naaf sobaadha. Yoo akkam jette iyyuu sin amanuu shi. Kanaafuu har'aa kaastee nan caqacaqin. Na dhiisi bakka na dhiisuu hin dandeessu ati. Miti. Na dhiisee jira. Amma yoo naannatti taphachaa turte miti. Maalis ta'e. Mucaa wajjin adda hin baane. Lammaffaa mucaa qabdaati. Nama mucaa qabni ija kiyyaan ilaalee jira argeen jira bakka. Ija kiyyaan argeen jira bakka. Waa hunda argeen jira. Eessa qabu mucaa? Bakka sadaqee ofii barbaadadhu annan garshi kana booda waa'ee keessan jecha isheenis immoo ija isheen keessaa baase lammata akka isheen naan bilbilee maal barbaadde amma naa bilbilti isheen. Achuma waliin akka barbaadan ta'a. Maal barbaade kana caalaa mammoo gammachiista kaa. Waan isaan jaallatanii si gammachiista kaa. Booda dhimma mataa keessanii lamman keessanii akka barbaadan. Ni gammachiista kaa waan isaan jaallatanii dhugoomsitee. Akka barbaadan ta'uu dandeessu bakka na dhiisuu hin dandeessanu. Na dhiisuu hin dandeessanu. Amma as biratti nan iyyisiisin. Asiis baqadhee dubra eessa dhaqu shamma. Biyya sii gadhiisee sii deemu siin deebashi guyyaa dhiyootti biyya gadhiisee jechaadha. Maaf akka giraana jabaatta? Situ akkan garaasti jabaadhu na godhee jira. Maaf akka giraana jabaatta? Situ akkas na godhee. Anjaalakeetiin halkanii fi guyyaa riba dhabee barsiin abdadda nichooti jira. Haadha mana kootii naaf taata jireenya kiyya keessatti
osoo ammaan tana jaalala keessa jirru na cina dhaabbattee takkoo kiyya hunda na furtiin gaafa harmee kiyya dhukkuba hanga bitakkatti na dhaqqabdi. Bakka sammas biratti akkatti na taasiftu natti hin barbaadu sitti meera bakka amma naafati akka malatti kalamu lamatti itti na bira hin geenye dheedhee gadda sitti meen ture. akka malatti koona seentu ani choo Rigeessa namni geessu an jiraachuun nan dadhabeeti nan dadhabsiinii bakka sitti mee miti siif hin galu sammuu keessa sii galaan jiru bakka kana booda namkee hin dhufinii hin dhufin bakka hannaa ta'uu nama hin dhageen bakka hin barbaadu bakka akkanatti si gala. Ooma anaan qabee kan qabisiin jedheen jira bakka akkanatti si qalle ishee arraa kaastee jechaadha na dhaggeeffadhu arraa kaastee na dhaggeeffadhu anna umaasiin dhaggeeffadhu bakka umaasiin dhaggeeffadhu waa tokko kan si uskaa sagalee qaba siitu na iyyisiisaa jira mana iyyisiisinii nan iyyisiisinis natti siqatiin namni jira maafin maaluu sagalee sumaayyee baaga indoom dhufanii siyaatu manushee amma narraa deemi bakka qabni bakka nama raachini amma nama raachaa jirtaa barati anuma dheeyyaa anuma dha umaa tokko akkatti siqanne bakka nan qabisiisa ejannaa na jiraa dhaggeeffadhu maa na qabdati ni qabbanaa nan qabin bakka nan qabisiin jedhee rafarree na dhaggeeffadhu me'ati na dhaggeeffadhu bagan jijjiirame situ akkan jijjiiramu na godhe jireenya koo olii gadi maktee fixxee jechaadhaati ishee an garuu sirriitti as jaallatee jaalala dhugaasiif qabaa ture ati garuu natti taphattee jechaadha baay'istee natti taphatte viidiyoo ija kiyyaan ilaaleen jira kan sirraa hin eegamne kan baay'ee nama jibbisiisuu jechaadha sii galee miti soba miti kun situ sobduudha ishi soba eeggatee jechaadha. Gaaffii tokko si gaafadhamee na dhaggeeffadhu soba yoo ta'e irra deddeebi'ee si gaafachaan ture miti maaf natti hin dhufu. Mee maal sitti maannaatu waan hin jirre akka uumutee man durseen beeka sitti himeen wanni jiru hin jirtu wanni takka hin jirtu sin jedhe. Ciruma isaa akka jijjiiraa hojii walii arguyyuu hin barbaanne ati. Faradaaf deemanii saniif akka waan argina barbaade. Ija kiyyaan hin arge viidiyoo kan keeti sumaa bar nama biraa miti bar sumatiyyoo si waa godhuun argee bar. Dhageesse miti viidiyoos argeera footoonis naaf ergamee footoos argadheen jira mucaan kees baay'ee bareeda suma fakkaataa jechaadha kanaafuu amma na bira akkas naan isin bakka suma fakkaatee jedhu dhuguma koon jedhe ka dhageessee suma fakkaata bakka mucuma kee guddifadhu bakka naanna dhiisii jireenya kiyyan jeeqnii si dhiiseen amma xiqqootti bichaanee si narraa oofsishi sirraan deema dhageesse miti amma immoo dhufti maaltu si gashusa. Jireenya kiyya injeeqin mana baqadhee dhufees asiis immoo amma cirraashas biranaa dhuftee kanaafuu hannaatu taa immoo booddee immoo garuu kanati naaf rifatu yoo nan du'e qabni ciisa qofa akkas baqa nagaa tamma waa tokko natti naaseen baqa arraa kaastee jechaadha ammas na dhaggeeffadhu dheengadda sitti meera ammas dabalee sitti arraa kaastee akkana duran deemna shi yoomiyyuu tanaan akka sidiisuu danda'u naatti siqati baqa karaa kiyyarra deebitee karaa kiyyarra kan deemne sii gale miti karaa kiyyarra kan deemne baqa akkan deemne manas akkan dhufne asiis akkan dhufne lala garuu eessattuu na argattu kana booda eessattuu na argattu shi boolla qoteen boolla keessa sii gala jechaadha kana booda akkana bira nan qabini bakka maalirraa barbaadde deemi mucaa kee bira siin jedhame. Sobaada jiruun dhiha bariintiyaa siin wal dhabee kaafi qobaatiyaa. Nahi khonahiriya silah jirihni kho barsi walin ture jiru dan si dabe tin kho pato hirare Firahi halinte Hejuma tolalani Kabinya walin namun dalatu malif wallalani
simbirri bosonaa